Gedei kallacha ke koyo edike anke gede o gada bifom gedei kallacha kafeyo anke la balo Yooyaa ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga ayyaana irreechaa bara 2024 yookaan bara 2017tiin isin ga'e isiniin jechuu barbaada. Hunduma keessan iddoo jirtanitti nageenyi siif haa ta'u. Warra baranaa kan bara dhufu nu haa godhu isin haa godhu isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessanuu warreen amantii waaqeffataa fi amantii biraa qabdanilleen hundumti keessan jechuudha. Nageenyi iddoo isin jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha baga irra deebiin ammallee ayyaana irreechaa kana geessan isiniin jechuu barbaada. Hecha akkuma beekamu aadaa Oromoo akkasumallee eenyummaa Oromootii fi bakka Oromoon itti wal beekuu fi wanni dhokate hundinuu ifa itti baatu jedhamee Oromoon akka waan ayyaana isa malee ayyaanni biraa hin jirretti kan eeggatu ayyaana irreechaati. Kan isin argaa jirtan kun ayyaana irreechaa yeroo hora Finfinneetti waaqeffata jechuudha. Kanaafuu baga geessan isiniin jechuu barbaada. Video isinin argisiisa video hanga dhumatti ilaala baga gammadan Oromoon qee ufirratti qee munaa tufaarratti qee abbaa isaarratti qee haadha isaarratti qee akaakilee fi abaabilee isaarratti akkanatti abbaan fardaa fardaan boonee jechuudha akkanatti faayamee jechuudha farda isaatiin bayee yeroo akkanatti uffata aadaatiin dabaalamee diina mataa gadi qabachiisu Finfinneen shururkaa yookaan foolee ani Oromoo jettu baramma inumaa keessa darbee sabni bira way osoo Oromoo ta'e jee bakka hawwu bira geenye jirra jechuudha. Kanaafu warreen sagantana qopheessitanii gama qaama mootummaaleetiin jechuudha wanni kun hundinuu akka haala nagaatiin xumuramuu fi haala bareedaa kanaan dabaalamee xumuramu gootan galanni keessan guddaa maqaa uummata Oromootiin galatoomaa isiniin jechuu barbaadna. Sabni keessanillee isin jaalata ka sabni keessan isin irraa eegu hujii bareedaa akkanaati. Baga gammadan hawaasni keenyalleen haala kanaan Oromoon aadaa isaatiin faayamee haala isin argitan kanaan qeerroo fi qarreen keenya manguddoowwan hawwan keenya haadholii sinqee tokko osoo hin hafin manatti osoo daa'imman hin hafin haala kanaan bifa gammachuu fi bifa nama ajaa'ibsiisu kanaan bayanii jechuudha magaalaa Finfinnee Oromoo godhan jechuudha haala isin argitan kanaan Oromoo jechisiisan jechuudha. Kanaafuu viidiyoon sagalee isinirraan irraa cufe haala isin argitan kanaani sagaleellee isinin dhageessisa jechuudha. Daawwattoota kiyyaa baay'ee namatti tola dhugaa rabbi hedduu nama gammachiisa baga geessan isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota kiyya yaada keessan komentii jala barreessuu hin dagatina gammachuu keessan akkasumallee namoonni chaanaala Oromoo haaraa taatellee subscribe godhaan isiniin jedha viidiyoo laallee walitti deebina. Bela Boguna
Richangobe, oh, Finengobe, Bishotungobe, Durangobe, Chiangobe, Gede Ongobe, Darasongobe, Darasangobe, Gadangobe, 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 Kalichingobe, Gede Ongobe, Oromongobe, Richangobe, Finegobe, Bishotungobe, Richangobe, Richangobe, Bishotungobe, Balegobe, Ambogobe, Ambogobe, Garbagobe, Richagobe, Kalatigobe, Gadogobe, 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 Dilagobe, Chapegobe, Chape, Torsoyobe, Bulegobe, Bule, Dilagobe, Torsogobe, Dilagobe, Dalagobe, Dalagobe, Dilagobe, oh, Piragobe, Shekalegobe, Kalagobe, Richagobe, Ambogobe, Ambo, Jimagobe, Jimagobe, Richagobe, Ambogobe, Gadati dangane koyo, anke gadeo, gadei kala chake koyo, edike, anke gadeo, gadabi fom, gadei kala chaka feyo, anke la balo, asotina naga ke koyo. Oh, ya mara mana maru ayale, alale gara rabbi ayale, senang ko samara ru ayale, are o, ire jagawan arka ayale. Gurroje, Chevraro, Ayuda, Dubbat, Sabedai, Guddot, Abad.
Kaargaa jirtan kun biyya Ameerikaa yookaan biyya Masrii akkasumallee biyya Turkiyaa akka isinitti hin fakkaanne Oromiyaa biyya abbaa keessanii qe'ee Munaa Tufaati jechuudha. Kan akkanatti alaabaa abbaa gadaatiin faayamtee uffata aadaatiin dabaalamtee akkasumallee abbaa bullootiin dabaalamtee jechuudha. Haala kanaan Finfinneen haala kanaan jechuudha. Ifaan jannataa waan keessan ifaa jiru fakkaatti jechuudha. Waan takka biyya keenya keessatti hin baraminii fi eegamin jechuudha. Haala kanaan haala isin viidiyoo irratti argitan kanaan jechuudha. Dhugaa rabbi viidiyoo akkaan nama gammachiistu addunyaayyu hawwisiiftu jechuudha. Baay'ee wayyaa asirratti waan tokko inni isin beekuu qabdan irreechi kuni kan sabaa fi sablammootaati jechuudha. Amantaa tokkotti illee waan buu hin qabu jechuudha. Yoo abbaan amantaa ofii yoo jabeeffate yookaan yoo amantaa ofii uf beeke jechuudha. Amantaa fi irreecha waan walitti fide hin qabu. Irreechi aadaa Oromoo kan uf danda'e mataa isattuu ayyaana irreechi abbaan barbaade irreeffata. Fakkeenyaaf ani amantiin kiyya Musliima garuu irreecha baay'een jaalladha baay'ee because ayyaanni irreechaa gaafa jedhamu waa meeqa of keessatti qabata nama beekuuf seenaa irreechaa namoota beekaniif immoo waa baay'eetu keessa jira jechuudha. Oromoon irreecha kanarratti qeerroo meeqa dhabde jechuun kana walumaan beekna jechuudha. Kana isiniif ibsuu hin barbaachisu. Dabalataan gaafa bara dukkanaa san keessa Oromoon maal keessa akka ture irreecha kana irreeffatuuf irreechi baay'ee waggaa meeqa Finfinnee keessa ni bade jechuudha. Maqumaan irreecha jedhamuyyuu hin jiru. Irreecha jechuun aadaa Oromooti. Irreecha jechuun eenyummaa Oromooti. Irreecha jechuun bakka Oromoon itti wal argu. Irreecha jechuun tokkummaa fi akkasumallee bakka Oromoon itti tokkummaa ofii jabeeffatu yookaan bakka Oromoon itti tokkummaa biqilfate yookaan itti uummate yoo jenne dhugaa rabbii mamii takka hin qabu jechuudha. Maaliif namni kun kaabaa kibbaa akkasumallee bahaa fi dhiyaa walitti dhufee sabaaf sablammoota hin jenne yaada walillee wal dabarfatee wal dheebote. Dheebuu wal bahee kayyaa wal yaada ijaa wal arguu dadhabellee miidiyaa irratti wal argaa turellee bakka sanitti wal arga jechuudha. Gabaabumatti bakka wal gahii sabaaf sablammootaati jechuudha. Kanaafuu aadaa Oromoo keessatti yookaan seenaa Oromoo keessatti irreechi bakka guddaa qaba jechuudha. Kanaaf aadaa Oromoo miti yeroo ammaa kana Itoophiyummaan kan ittiin beekamaa jirtu sadarkaa tokkoffaarratti kan ittiin beekamaa jirtu ayyaana keessa ayyaana irreechaa ta'u kun shakkii takka hin qabu jechuudha. Addunyaan guutuun yeroo irreechi baamee akkanatti irreeffatamu maal jechuu jirti bar waan isin ajaa'ibu warri soddaa keenyaa silaa dhiisaa rifatee lafa qabate jechuudha. Gurra lamaan qabatee ija lamaan qabate jechuudha. Bar kan baranaa kun faani adduma hundumaafuu baga bacaqii gannaa keessaa nagaan rabbi isin baasee booqaa birraatiin isin gahe jechuudha. Eegaan daawwattoota kiyyaa viidiyoon irraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Viidiyoo itti aanu qabadhee hangan isinii dhufutti nagaa ta'a. Waan isinitti fakkaate yaada keessan gammachuu keessan komentii jalatti baga sanii kan jedhu baga bacaqii gannaa keessaa nagaan baatanii booqaa birraa geessan kan jedhu komentii jalatti xaafuu hin dagatinaan isiniin jedha. Chaanaalaaf namoonni haaraa ta'an sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Viidiyoon goolabameera. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.